Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Fooziyaatoof akkam jirtanii naguma jirtanii isiniin jedha. Nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jedha. Nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu. Nuyi nagaa qabnaa isinoo akkam jirtanii isiniin jedha. Baga isiniin ga'ee Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Fooziyaatoof kophaa isii geessuuf deemaa jirti bara osoo aanuyyuu nagaa isin hin gaafatin. Isin karaa waan biraatti taruu deemaa jirti. Kanaaf baga nagaa taatan akkasiin nagaa taatan isa abdiin qaba. Oromoo qulqulluu baga naaf jiraattan sanyii kuush jecha mee maal jechuu barbaade Fooziyaan karuma isiit dabarsa. Baga isiniin ga'ee ayyaana masqalaatiif isiniin jedha. Uummanni Oromoo guutuun keessanuu keessattuu warri amantaa kiristaanaa hordoftan baga ayyaana masqalaatiin isiniin ga'ee. Masqalli iddoo tan nama gammachiisu uummata Oromootiif ayyaana kabajamaan ta'e ayyaana Oromoon kabaju ayyaana guddaa kan ta'e ayyaana masqalaa waan ta'eef hundumti keessanuu baga ayyaana kanaaf isin ga'ee isiniin jedha. Maal kana qofaa miti ka Oromoota ta'e naqaqqaali warreen amantaa kiristaanaa hordoftan hundi keessanuu jechuudha. Baga ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jecha asumaan gammachuu keessa kiyya jiru isiniif ibsuun barbaada. Warreen biyya keessa fi biyya alaa ta'anii hundi hordoftan hundi keessaniyyuu Oromoonni warreen amantaa kiristaanaa jechuudha. Baga ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jecha asumaan gammachuu isiniif qabu. Asumaan isiniif ibsuun barbaadaan jedhame Fooziyaatoo maal jetta? Ayyaanni waggaa tan hedduu nama gammachiisudha. Tan uummanni Oromoo ayyaana masqalaa kana tan qabus tan hin qabaannes waan qaburraa warra dhabeef qooddatee wanna ayyaana kana gammachuudhaan tan itti dabarsan waan ta'eef keessattuu uummata Oromootiif ayyaanni masqalaa ayyaana guddaa ayyaanni kabajamaa waan ta'eef tan qabus tan hin qabaannes qixxee ta'eetu ayyaana kana kabajaadhaan jaalalaan akka dabarsan abdiin qaba. Akkasumas baga isiniin ga'ee jedha ammarree irra deebi'eetu hundi keessanuu hiriyoonni kiyya warri biyya keessas jirtan warri biyya alaatis jirtan baga geessan isiniin jedha. Daawwattoonni kiyya guutuun keessanuu warroonni amantaa kiristaanaa hordoftan baga isiniin ga'ee isiniin jedha. Asumatti aanseetoo irreechis ga'aa jira. Warri irreechas guutuun keenya Oromoon ayyaana kiristaanas ta'ee musliimas ta'ee amantiidhaan adda waliin qoodnu. Musliimnis kiristaannis waaqeffataanis tokko Oromoon tokkummaa keenyatti amannaa amantiitti odoo hin ta'in tokkummaa Oromummaa keenyaan amannee ayyaana dhufu kana gammachuudhaan oliin akka dabarsinu eeyyama waaqa tokkichaa yaa ta'u ayyaanni irreechaatis ga'aa jira. Hundumti keessanuu akka gammadan abdiin qaban jedha. Tole galatoon Fooziyaa asumaan jechuudha nuti Oromoon jechuudha. Amantaa fi kutaa gaddaa waliin qoodnu jechuudha. Nuti tokko yeroo amantaan muslimaatis jechuudha yookaan ayyaanni muslimaa ga'u akkasuma obboleewwan teennaa warreen kiristaanaa jechuudha nu faana bu'aniitiin nu duukaa kabajaa turan jechuudha. Nuti immoo Oromoon wal jajjabeessuu qabnaa jechuudha. Yeroo ammaa kana gaddarras akka jirru ni beeknaa gadda hedduutu nu haguugee jirra jechuudha. Nuti jechuudha irraa waa malee miti as teenetiin isin fuuldura baga isin hin ga'e jechuun kenna Oromummaa fi obbolummaa wajjin qabnu akka beektanii fi kanaafuu baga isin hin ga'e jechuu feeneti. Isaan jechuun immoo gadda guddaa keessa jira. Gadda kanas obsaan akka isin dabarsan abdiin qaba. Kanatti aanee jechuudha torbee yookiin guyyaa qidaamee dhufuu jechuudha. Ayyaanni irreechaa guyyaa san oolaa jechuudha. Kanaaf Oromoon jechuudha qophii keessan xumurtanii akkuma achirratti Fariyaan Abdusalaam warreen yeroo baay'ee hordoftan jechuudha akka carraa ta'e yeroodhaaf FB'n isaa jalaa ugguramee jira. Warreen hin qabne immoo telegiraama isaatiin fayyadamtanii achi jala dhaqxaniitiin waan haaraa argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf uffata aadaa keessanii akkuma kana dura diraamarratti dalaynee isin agarsiifne san kiisa keessa kaawwattanii yookaan Finfinnee seentan qofa achitti uffattanii jechuudha aadaa keessaniin boontanii akka irreecha sanis seeranii irreeffachaan abdiin qabna. Nuti jechuudha waa malee miti diraamaa kana dura dalaynee san irratti taariba jennee kan dalaynee jechuudha. Kanaaf uffata keessa yoo uffattanii akka carraa yoo karaa ka deemtan taate mootummaan nama nyaataan kun jechuudha isinirra miidhaa geessuu danda'a karaa isin dabarsuu dhorkuu danda'a isin hidhusuu danda'a jechuudha. Kanaaf isin uffata aadaa keessanii kiisa keessa kaawwattanii jechuudha yoggamachi geessan
akka uffataniitiin ittiin irreeffatan abdiin qabna. Irreechi bara kanaa immoo irreecha waa hedduuti jechuudha. Tokkoffaa miidhaa uummata Oromootirra gahaa jiru addunyaa beeksisuudha. Warri mana hidhaa jirus immoo abdiin qabna akka baaftan jechuudha. Waa hedduudha achirratti beeksisuu qabdan jechuudha. Kanaaf irreechi bara kanaa akka bara duriitirraa addaa jechuudha. Kanaaf ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana masqalaatiin isiniin ga'ee ayyaana gaarii ka gammachuu ka Jawar fa'aas Baqqalaan fa'aas mana hidhaatii itti ba'an ka isinis immoo gammachuudhaan osuma isin gaggeessitan gammachuu lama wal bira akka argattan abdiin qaba. Mee Fooziyaan asirratti yaada xumuraa yoo qabaatte isiniif haa ibsitu. Karuma isitti isin dabarsa. Eka waaqni bara baranaatis sin ga'e bara egereetiin sin haa ga'u sinin jedha. Hunduma keenyaa'u tan bara baranaatiin nu ga'e bara egereetiin nu haa ga'u. Barri baranaa akkuma hundi keenyaa'u arginutti xiqqoo bara waan xiqqoo ulfaattu bara hayyoota keenya kun mana hidhaatitti kun irree du'aan bara dhabne waan ta'eef rabbiin immoo bara dhufaasan bara gammachuu nuuf haa godhu. Barri hin darbin tokko hin jiru waan ta'eef kanaafuu ayyaanni kun tan gammachuu tan waan haaraa tokko itti dhageenyu tan wanti taree sun taree bara haaraa kanatti immoo waan haaraa tokko akka dhageenyu masqalli kun tan barakaa tan jaalalaa tan waan haaraa tokko itti dhageenyu hunda keenyaafuu yaa ta'u ayyaana hoggaa bara hegereetiin akkasiin ga'u abdiin qaba. Bara hegereetiin sinaa ga'u ayyaanni ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuu siniif haa ta'u baga isiniin ga'e ayyaana hoggaa jaalalaan gammachuudhaan akka dabarsitan abdiin qaba. Bakkuma jirtanitti guutuun keessanuu waaqa kadhachuudhaan du'aayii godhuudhaan ol cinaa dhaabbadhaadha. Haadholiin keenya abbootiin keenya akkumattuu obbolaawwan keenya guutuun keessanuu warri biyya alaa keessa jirtan biyya keenyatti gallee warroota keenya waliin ayyaana dabarsina warri jedhan hedduu isaaniitti jira. Waanan beekuu fi waanan argeef waan ta'eef rabbiin guyyaa isin warra keessaniin olitti makamtanii ayyaana kabajaadhaan jaalalaadhaan warra keessan waliin dabarsitanitti eeyyama waaqaa isiniif haa ta'u. Bakkuma jirtanitti uummata keessaniif du'aayiidhaan akka wal cinaa dhaabbattan abdiin qaba. Ayyaana jaalalaan dabarsitan isiniif haa ta'u. Nagaanaaf ta'a bakka jirtanitti isin jedha. Okay, irra deebi'aan baga ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jecha asumaan waan haaraa argachuudhaaf warreen chaayinaala kanaaf maatii hin ta'in subscribe, share, like gochuu hin irraanfatinaa. Kana chaayinaala kiyyaas dhuftanii Kush 5 show akka jajjabeessitan asumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Ayyaanni ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Nagaan naa jiraadha bakkuma jirtanitti isin jaaladha. Anasiif wallaalee bara jaalalaan mufattee fakkaachuun keenaaf gala. Onnee deematee seeraan